faayidaan qabu eenyuufu mootummaafis faayidaan qabu eenyuufu faayidaan qabu namni kun nagaa ta'e hojii isaa hojjetatee jiruuf jireenya isaa hojjetatee nu faayidaa qabu hunda keenyaaf sana duwwaa miti otoo nu hin beekin wanti nu ala nu harkaa ba'ee nu harkatti miidhaa geessisuu danda'u waan baay'ee jiraachuu danda'a waan ta'e kanaaf an yeroo kamuu caalaa akkuma sila jedhe waliin mari'achuun wal gorsuun dabaa keenyas haa ta'u wallaalaa keenyas gorsuun barbaachisaadha amma dabaadha jenne homaa ofirraa kunne wanti gannu hin jiru tokkollee tokko an namni mufiisa karaa adda addaatiin wannoo godhu kun waan dhimma dhuunfaa isaa duwwaadhaaf dhimma mataa isaa duwwaadhaaf dhimma meetu jedhee yaadu kamis haa ta'u kam eessa isaa jiraatu eessa saba kanaaf waan quuqama qabuudhaaf homaa wannoo biraan qabu waan qabuuf kanaaf wal dhaggeeffachuun barbaachisaadha waliin mari'achuun barbaachisaadha waan ta'eef ammas nuti hawaasa kana wajjin